Guddinni ulfinnii fi kabaji keenya kan mirkanaa'u tasuma kufuu dhabuu keenyaan osoo hin taane kufaatii nu mudatu keessaa bahuuf yookiin keessaa bahuuf tattaaffii nuti taasisnuun falaasama jedhuun geggeeffama. Dr. Jineenus Fiqaaduu baadiyyaa Horroo Guduruu keessaa ba'e yeroo ammaa saayintistii addunyaa irratti akkaan barbaadamu ta'eera. Viidiyoo kana keessatti bu'aa bayii dargaggeessi Oromoo kun keessa darbee har'a geessiniif dhiyeessina. Amma maal irratti akka argamu ibsuun eegala. Yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaaraa Piroofeesaraatti akkasumas immoo City University of Hong Kongitti visiting fellow ta'een hojjechaara. Visiting fellow jechuun egaa post-dookii xumuree namoota akka daawwannaa yookiin immoo yeroo muraasa hojii muuxannoo jijjiirraa waa explore gochuuf kan laatamu visiting fellow jedhama. Visitingin yaa'u daawwannaa isa jedhu duukaa wal qabata. Inni guddaan muuxannoo fudhachuu wantoota biran geenye bira gawwajjii wal qabata. Namni baadiyyaa Oromiyaa keessaa ba'ee addunyaa barnootaa keessa galee irra jireessi rakkoo hedduu dabarsuun waan inni oole. Dr. Jineenus Fiqaaduu garuu seenaa addaa akka qabu nutti himeera. Hidhamuun barnoota isaarraa abdii kutachuun haga lubbuu isaa dabarsuuf murteessuu irra ga'eera. Garuu rakkoo isa mudatee hunda dandamatee barnoota isaan milkaa'eera. Mana hidhaa taa'ee barnoota yuunivarsiitii baratee qabxii olaanaan eebbifamee waancaa badhaafamuu danda'eera. Dargaggeessi Oromoo kun akkamiin hamilee horate bu'aa bayii yookiin immoo rakkoolee hedduu keessa darbee akka milkaa'ee BBC Afaan Oromoo waliin turtii taasiseen dubbateera. Imala barnootaa kiyya kutaa elementarii kan ittiin baradhee godina Horroo Guduruu keessattidha. Aanaa Guduruu keessatti baradhee akaadaamikaalii kutaa tokko haga 8tti looraankii yookiin barattoota sadarkaa dhumaa ba'an keessan ture. Haayiskuulii gaafan galuu garuu fooyya'aa dhufee kutaa 9tti tokkoffaa ba'ee ooliirraa lammaffaa ba'ee piripaaraatoorii gaafan galu ooliirraa tokkoffaa ba'ee kutaa korraas tokkoffaa ba'ee digirii jalqabaa yuunivarsiitii Wallaggaatti barnoota faarmaasii baradhee waggaa 5 baradhee waggaa 5 saastireexee 4 fideen eebbifamee maastersii kiyya immoo yuunivarsiitii Jimmaatti kiinikaal faarmaasiidhaan kan hin baradhee saniin booda carraa iskoolaarshippii argadhee Chinese University of Hong Kongitti kan magaalaa Hong Kongitti argamutti PhD kiyya bara 2023 xumure. Saniin booda immoo gara City University of Hong Kong jedhamutti waggaa tokko walakkaa post-dookii hojjedhee amma gara visiting fellow hojjechaara. Jiruuf jireenya namaa keessatti lafi kun qormaataan guutuudha. Bu'aa bayii qabdii, argachuu dhabuu qabdii, milkaa'ina qabdii, kufaatii qabdii. Malsirreessaa yeroo baay'ee galeera. Waajjira poolisii baay'ee beekaa. Yeroo tokko hidhamee gara torbee 2 ture. Achi waggaa tokko boodas yeroon kutaa 12 fixuu hidhamee mana sirreessaa ture. Waggaa 2 ture kan mana sirreessaa ture. Saniin booda waggaa tokko manuma sirreessaa ture. Waggaa 2ffaa garuu guyyaa baradheen galgalaa ture. Inni guddaan jireenya addunyaa kun wallaansoodha. Yaa akkuma nama baadiyyaa tokko keessa dhalateetti jireenya baadiyyaa magaalaarraa fagoo wantoonni kun chaalenjiin jiru. Karaa faamilii rakkoon jira. Haala biyya keenya haalli siyaasaa rakkoo hedduutu jira. Sana keessa qaxxaamuruuf inni guddaan abdii kutachuu dhiisuudha. Cimanii hojjechuudha. Kaayyoo mul'ata ofiidhii fi gatii guddaa kaffaluu gaafata. Kanaaf jireenyi hiikumti ishee inni guddaan wallaansoodha. Wallaansoo sana mo'uudha. Kanaaf daa'imummaarraa qabdee yoo lafa kaayyoo kee ga'uudhaaf wallaansoo wal qabuun dirqama. Wallaansoo sana keessa kufanii ka'uun jira. Kanaaf anis wanta inni mo'icha guddaatti argadhe tokko gargaarsa Waaqayyooti, gargaarsa Rabbiiti. Itti aanee immoo akka namaatti kaayyoo keef wallaansootti qabdu gatii ati kaffaltu jira. Sanaaf Waaqayyotti aanee gatii ani kaffalu. Dabalataas immoo jireenya kee keessatti namooti Rabbi sii laatu jira. Maatii kee dabalatee, hiriyoota kee dabalatee namoonni siif gatii baasan jiru. Kanaaf ana duwwaa otoo hin taane duuba koorraa namoonni fuulduratti push na dhiiban jiru. Kanaaf dadhabbii gargaarsa Waaqayyoo gatii kaffaluu koo fi namoota na cinaa jiran maatii koo dabalatee haalota chaalenjii guddina keessattis haa ta'u rakkoo ikoonomiis haa ta'u rakkoo hawaasa keessa jiru wantoota itti injifadhe inni guddaan karaa kanadha jedhee yaada. Yuunivarsiitiin Stanford gabaasa waggaan baasu keessatti Dr. Jineenus Fiqaaduu saayintistoota hojiin isaanii addunyaa irratti akkaan barbaadamu keessatti ramadeera. Dr. Jineenus bara 2023 irraa eegalee qorannoon isaa akkaan barbaadamuun tarree kana keessa galuu danda'eera. Akkamiin kan jedhu akkanaan nutti himeera. Jalqaba gara qorannootti kan hin seene bara eega maastersii xumuree ture. Innis
Yeroo sana hojii qorannoo kan hin jalqabe Ethiopian Pharmaceutical Association Researchii waggaa waggaatti Young Researcherii fi Senior Researcherii jedhee badhaasa ture gold medaaliyaa. Sana badhaafamuuf ture kan inni gara researchiitti seene bara 2018 keessa kan inni researchii jalqabe waggaa 6-7 dura jechuudha. 2019 ture kan inni researchii matti seene waggaa 7 dura. Inni sun yeroo sana badhaafamuuf ture garuu koovidiin dhufee milkoofne wanni kana badhaafamuuf ture irra darbee gara addunyaatti naaf ta'e isaa booda riisarchiiwwan hojjechuutti hin deebi'e yeroon PhD bara dura maastersii ergan fixee hiriyoota koo duukaa riisarchiiwwan hin hojjenna ture yuunivarsiitii Wallaggaa kollaaboreeshinii yuunivarsiitii Jimmaa fa'aa Bulee Horaa fa'aa yuunivarsiitiiwwan biraa waliin tokkummaattuu fa'aa duukaa uumnee hiriyoota koo duukaa riisarchii hojjenna turre. Saniin booda erga maastersii fixee gara yeroon PhD baradhus Profeesara koo duukaa riisarchii hojjedha ture. Bara 2023 ture kan 2% most cited scientists sana keessa galee 2024 2025 keessa jira garuu sadarkaan koo gannaa bu'aa dhufe. Tootaalii riisarchoota 135 ana dabalatee hiriyoota koos dabalatee kana maxxansiisuu kiyyarraa kan ka'e tokko baay'inni riisarchoota sun murteessaadha. Lammaffaas immoo hojiin ati hojjette murteessaadha because site waan ta'uuf basic research otoo hin taane kan kiyya applied researchidha waan appliedidha malee basic waa uumuu sana miti. Saayinsiin karaa lama jira. Basic saayinsii warra hojjetan jiru waa uumuu waa discover gochuu kiyya garuu applied yookiin immoo saayinsii hojiitti qabu sana. Saniin booda bara 2023 irraa qabee 2% most cited scientists sana warra wabeeffataman sana keessaa injira jechuudha. Kanaaf inni Stanford University waggaa waggaan Scopus irratti warra maxxanfaman raankii godha. Kunis immoo warri sun namootuma jiranis injirres dabalataa already waan online irra jiru assess godha malee individually qoratee sadarkaa baasa otoo hin taane namoonni du'anis jiru namoonni jiranis jiru. Bara jaarraa 19 irraa qabee natti fakkaata. Kanaaf waggaa waggaan riizaaltii baasa. Yoo barana wabeeffatamne ta'e keessaa baata yoo immoo baay'ee hojiin kee dabalaa deema ta'e immoo sadarkaa kee gadi buusaa deema jechuudha. Jalqaba riisarchiin koo overall dhukkuboota waliigalaa irra ture yeroon as ture booda garuu yeroon barumsa kiyya gara PhD'tti deeme kan irratti fookasii godhe dhibee tuberculosis yookiin immoo dhibee TB ture. Innis immoo akkamiin TB balleessina because dhaabbanni fayyaa addunyaa TB balleessuudhaaf yookiin immoo du'aatii parsentii 90 yookiin immoo daddarbuusaa immoo parsentii 80 bara 2035tti hir'isuudhaaf hojii guddaa hojjeta. Kanaaf ani immoo inpuutii sana TB'n immoo yeroo baay'ee akkuma beekamu biyyoota guddataa jiran keessaa keessumaa Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti TB balleessuudhaaf immoo istiraateejii ani irratti hojjedhu inni guddaan TB'n contextual yookiin immoo seetiitiin yookiin dhaabbata tokko otoo hin taane walii galaan otoo hin taane specific place fakkeenyaaf haalli itti nuti Itoophiyaa keessaa TB balleessuu dandeenyu kan Chaayinaa duukaa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf akkamitti biyyoota kana keessatti kan Afrikaa kan Itoophiyaa keessaas immoo namni ikoonomii adda addaa qaba. Inni kan baadiyyaa jira, inni kan magaala jira. Kanaaf ikoonomii isaanii giddugaleessa goone, faasiliitiiwwan giddugaleessa goone akkasumas immoo barumsi namaas murteessaadha. Akkamiin TB balleessuu dandeenya? TB'n dhukkuba daddarbaadha. Addunyaa irraa warra dhukkuboota daddarboo keessaa tokkoffaadha ajjeesuudhaan waggaatti hamma namoota miiliyoona 10 dhukkuba kanaan qabama. Kana keessa hamma miiliyoona 3 yookiin 4tu waggaatti kan inni bara darbee hamma miiliyoona 3 ture namooti du'aani. Kanaaf akkamitti du'a kan hambifna kan jedhudha. Kanaaf kan irratti hojjedhu tuberculosis akkamitti istiraateejii kamiin balleessuu dandeenya? Qoricha isa kam yoo fayyadamne, treatmentii isa kam yoo fayyadamne, diagnosisii kam yoo fayyadamne, akkasumas immoo preventive treatmentii isa kam yoo fayyadamne balleessuu dandeenya. Kunis immoo adaaltii keessatti, dargaggoota keessatti, abboota keessatti, daa'imman keessatti, namoota dhukkuba qaban keessatti istiraateejii kamiin fayyadamuu dandeenya? Baadiyyaatti kan fayyadamuu dandeenya? Itoophiyaatti, Eeshiyaatti kan fayyadamuu dandeenya kan jedhu irrattidha. Kanaaf kun immoo uummata kanaaf Itoophiyaaf kana selektii goona kan jedhudha. Sababni isaa wanni kontekstiin wanni Chaayinaatti gaarii ta'e nuuf gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Because iddoo tekinooloojiin jirutti as immoo tekinooloojiin dhibuu danda'a. Kanaaf bakka tekinooloojiin jiruuf ikoonomiin isaaniis nu caala yoo ta'e ikoonomii sana keessatti akkamitti triit goona isa jedhudha. Fakkeenyaaf gaafa teessee ilaaltu baadiyyaa keessa namoonni
kiiloomeetira meeqa deemanii qoricha fudhatu. Dhukkubi TB immoo waan guyyaa tokko otoo hin taane waan ji'a ja'a yookiin waggaa tokkotti tiriitmentii barbaada. Kanaaf namoonni akka dhukkuba qoricha isaanii gargariin kunneen maal gochuu qabna? Fakkeenyaaf tokko wanni irratti hojjennu akkamiin istiraateejii gaarii selekti godhanna waan jedhu irrattidha. Kun immoo WHO sanaaf galtee ta'e WHO waggaa waggaatti gaa'ellaa'inii divilooppii akka godhuu fi riisarchiin koo galtee ta'a jechuudha. Kanaaf inni guddaan waan irratti hojjedhu akkamiin TB balleessinaa qorichoota jiraniin tiriitimentiiwwan amma jiraniin biyya kamiif kan Itoophiyaa kophaatti, kan Saawuz Afrikaa kophaatti, kan Filiippiins, kan Baangilaadesh kophaatti selekti goone akkamitti biyya kamiif istiraateejii kamtu gaariidha. Baadiyyaaf isa kamtu gaariidha. Dargaggootaaf isa kamtu gaariidha. Isa jedhu selekti gochuu irrattidha jechuudha. Because qorichoonni baay'een jiru garuu haalli itti fayyadama keenyaa rakkisaadha. Kanaaf akkamitti fayyadamne uummata kanarraa TB balleessina. Because TB yeroo ammaa kana biyyoota keessumaan naannoo mana sirreessaa keessatti bakka maatii walitti qabamaa keessaa akkasumas immoo naannoo immigiraantii kana keessatti baay'ee akkasumas baadiyyaa keessatti ammayyuu namoota ajjeesaa jira waan ta'eef akkamitti because namni takkaa qabame maatiin hundumtuu qabamuu danda'a waan ta'eef akkamitti piriventii gochuu dandeenya kan jedhu istiraateejii kan dhaabbata heelzii orgaanaayizeshinii WHO inpuutii ta'uudha jechuudha riisarchiin kiyya. Kanaaf kun immoo dhaqee wantoota riisarchiin sun haayilii saayitiidha yookiin immoo wabeeffatama waan ta'eef ani wabeeffatamuuf kan hojjedhatoo hin taane otoo hin jaallatiin wabeeffatamu sababni isaa inni guddaan garuu waa rakkoo hawaasaa furuu danda'a. Isa jedhu irratti hojjedha riisarchiin sun garuu otoo hin jaallatiin wabeeffatame jechuudha. Dr. Jinenus sababa qorannoo isaan beektota addunyaa hedduu waliin waltajjiiwwan garaagaraa irratti wal argee waliin mari'ateera. Gama kanaan carraa argateera. Qorannoon isaa qorannoowwan addunyaa irratti akkaan barbaadaman keessa galuun ammoo maqaan isaa akka beekamu taasiseera. Gama kanaan akkamiin carraa kana argate? Carraa kanarraa immoo maal fayyadame? Gara qorannootti seenuun jalqaba carraawwan hedduu na uumeera. Keessumaa bara 2023 ture innisheetifii naa laate. Keessumaa bara 2023 otoon PhD dhuma barachaa jiru dorgomaan ture yaang riisarcherii ta'e. Kana bara 2023 Global Young Scientist kan Singapore gaggeeffamu irratti hirmaadhee ture. Kun immoo otoo hin jaalatiin addunyaarraas namoota selektii ta'an ani garuu Hong Kongin bakka bu'ee namoota Noobelii badhaafaman namoota 15 argachuu danda'eera. Namoota kana wajjin walitti fideera. Kanaaf addunyaarraa namoota Noobelii badhaafaman kan baayoloojii irraa, kan fayyaa irraa, kan herrega irraa, kan fiiziksii irraa walitti qabaman duukaa walga'ii guyyaa 3 argadheera. Tokko inni kun muuxannoo namoota sanaa akka argattu si godha. Lammaffaa immoo mootiveeshinii si laata. Akka namoota kana hojjechuun qaba saayintistii ta'uu qaba siin jedha. Isaniin booda garuu eegan san irratti hirmaadhe booda riisarchii sanaan immoo gaafa riisarchii hojjettu biyya garaagaraa deemte akka riisarchii konfireensii dhiyeessitu siitaa kanaaf gara UK kana beekaa Raashiyaa, Singaappoor, Kooriyaa, Jaappaan, USA kanaaf wantoota kana deemee akkan riisarchii dhiyeessu naaf ta'eera. Kun immoo ton jaalatiin namoota duukaa wal bartaa yuunivarsiitota profeesaroota sadarkaa guddaa qaba wajjin wal bartaa. Kanaaf amma riisarchoonni amma hojjedhu baay'eensaa biyyoota garaagaraa irraa namoota walitti dhufanidha. USA irraa, Kanaadaa irraa, UK irraa, Jarman akkasumas immoo Awustiraaliyaa, Chaayinaa dabalatee jechuudha. Inni kun immoo tokko beekumsa adda addaa argattaa, muuxannoo adda addaa argattaa. Lammaffaa immoo namoota muuxannoo guddaa qaban duukaa akka hojjettuuf carraa sii bana. Kanaaf otoo hin beekiin namoota hedduu duukaa akka wal bartu si ta'a. Kun immoo carraawwan muuxannoo argattuunis haa ta'u lammaffaa immoo riisarchii keessa gatii itti laatamaa deema. Yuunivarsiitiin Dr. Jinenus Fiqaaduu barnoota PhD isaa itti barate addunyaa irratti yuunivarsiitii dorgommiin akkaan itti cimuudha. Barattoonni Afrikaa baay'inaan keessatti hin argaman. Dr. Jinenus ofii akkamiin carraa kana argate ammoo baadiyyaa sana keessaa ba'ee rakkoolee ijoollummaarraa qabanii isa mudatan hedduu dandamatee har'a sadarkaa kanarra nan ga'a jedhee yaadee beeka. Carraa barnootaa kiniin argadhe inni guddaan yeroo baay'ee appilaayi gochaa ture, iskoolaarshippii barbaadaa ture. Booda garuu Hong Kong PhD Fellowship Scheme kan jedhamu jira ture. Yeroo san haalonni ulfaataa ture garuu appilaayi godhadhee interviyuu ta'e dhaqee gaafa naqu garuu isaanii ittiin amanan turanii Profeesarri koo isheen na fudhatte senior profeesarii kan USA turtedha. Garuu gaafa achi dhaqu isaanii akka yaaliif
jedhani malee nama gurraacha biraa fudhatanii hin beekanii. Kanaaf iskuulii koo keessaa ana duwwaa ture gurraachi isaan natti hin amanne garuu yaalii maaf fudhannee ilaalla waa jedhu naan jette ishuman naan jedhe jechuun naannatu persiif godhe ta'uu hin taane fudhannee malaallaa haalli Afrikaa maal fakkaata namoonni Afrikaa irraa dhufan takka namoota adiirra alaa fudhannee ilaalla jennee walii gallee fudhannee naan jedhanii jalqaba hin ulfaata ture haalli kaalcharii haalli waan tokko hedduu ulfaata. Garuu booda isaan natti hin amanne dhuguma dubbachuu fi milkaas jedhanii yaanne garuu dhumarratti gaafa fixu ani isuma PhD iyyuu otoo isa waggaa 3 otoo waggaa 2 gahin dursee requirement na barbaachisu fixee research publication iyyuu namoota achitti baratan dura turan keessaa anatu haayilii namoota baay'ee daddafee kan publish naate akka kiyya ture. Kanaaf isaan booda garuu Afrikaa akkasidha waan jedhu imagination naa geeddaratan jechuudha. Kanaaf booda tu Afrikaa fudhannee iyyuu homaa rakkoon hin jiru waan jedhanitti deebanii kanaaf jalqaba isaan ittiin amanne dhuguma dubbachuu fi ani garuu wantoota carraawwan jira waan yaaduu fi booda garuu dhaqee yeroo baradhu iyyuu amma pirezidaantii barattoota fayyaa ta'utti ga'ee ture. Dhuguma dubbachuuf iddoo kana gaa jedhee ni yaadne. Garuu immoo jireenya addunyaa kanaa jalqaba akkuma dubbadhe akkuma naan jette wal'aansoo walqabdii sana keessaa ba'uuf waa keessaa ba'uuf waa jalaa baqachuu fi takka yoo leenci sitti dhufee gaaran beekamne hin bahuu dandeessa enerjii argatta. Maaliif rakkoo keessaa nyaatamurra jettee ol bahuu dandeessa lafa noormaalii bahuu hin dandeenye keessaa bahuu dandeenya. Beekamaadha kun takka namni gaafa na'u iddoo baay'ee gahuu danda'a yookiin lafa namni dhukkubsateeyyuu takka waatti dhufnaan fiigee ka'uu danda'a. Kun immoo saayinsiidhaan mirkanaa'aadha. Kanaaf rakkina sana keessaa bahuuf ture kan inni fiigaa ture. Gaafa fiigdu immoo namni kufee cabu jira, namni karaatti hafu jira. Anaaf garuu naa milkaa'ee iddoo kana gahuuf gatiin kaffalamus jira. Inni guddaan beekamaadha. Yoo kana lafa kanallee gahaa jechuu baatte keessaa ba'e jireenya fooyya'aa tokko biyya keenyaaf maatii koof ofii koofan ta'a jettee yaadda. Garuu yeroo baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Anaaf garuu waaqayyoon na gargaaree naa milkaa'eera. Kanaaf inni guddaan waan hubadhu rakkinni kamiyyuu akka galtee jireenya kee ta'edha. Because rakkinni duubaa yoo si ari'a ta'e jalaa baqachuuf jecha otoo hin beekin fiigicha mo'uun hin danda'ama. Kanaaf yoo fiikee duubaa namni si ari'u hin jiru ta'e humna dhabuu dandeessa. Anaan garuu rakkinni haalli jireenya haalli tokko waan duubaan ari'uu fi sana jalaa baqachuuf jecha otoo hin beekamiin takka namni fiigichaan tokkoffaa ba'uu danda'a. Dr. Jinanus Fiqaaduu barnoota isaan milkaa'ee har'a saayintistoota addunyaa irratti bebbeekamoo ta'an waliin maqaan isaa ka'a. Ammoo adeemsa barnootaa isaa keessatti guyyaan abdii kutate lubbuu isaa balleessuuf yaalallee akka turee fi akkamiin akka keessa darbee dubbata. Jireenya koo keessaa guyyaan abdiitti kute gaafa firdiin natti faradame ture. Innaanaaf jireenya koo keessaa sadhumaa ture. Waan raanfachuu hin dandeenye yoomiyyuu gaafanii manni murtii natti murteesse ture. Kunis keezii yakkichaa akkan hojjenne waan hin beekuuf bilisa baay'ee naqee gaafa naqu garuu waggaa 7 gaafa naan jedhu bakka kanaa booda akka jireenyi hin jirre nu badhee waggaa 7 isa immoo yeroon aaru sanarraa kan ka'e dookimentii koo waraqata waan hin kuteef dhaddacha jeeqxee waggaa 3 natti dabalee ture. Garuu galgalamoo nageessanii isa waggaa 3 irraa kaasanii because yeroo sana gaa ulfaata gaa waggaa 7 gaafa laaltu ani medisiinii nagahee medisiinii waggaa 7 barachuu barbaada. Firdiin natti faradame waggaa 7. Kanaaf inni kan gaafa dooktarii ta'e bahu ani garuu mana sirreessaa irraan baha akka jedhu yeroo sana booda abdiin koo citee ture. Kanaaf qoricha liqimsuu barbaada ture. Mana sirreessaa keessa baduu barbaada ture. Galgala yeroo hundumaa ji'a 3 ol boo'eera. Kanaaf yaaliin ani hin goone hin jiru. Of ajjeesuufis barbaada ture. Baduufis hin barbaada ture. Kanaaf yeroo sana mana sirreessaa keessa uffata gaddaa uffadheen deema ture. Kanaaf maatii makooyyuu gadi ba'ee hin argu ture. Ulfaataa ture. Sababni isaa na shakku turanii waan hin godhuudha malee poolisoota duwwaa ta'uu hin taane waan hin godhu yaadeen hin godhus baduuf ajjeesuuf ture. Kanaaf abdii kutannaan kana caalu anaaf hin jiru ture. Yeroo sana gaa ulfaataadha guyyaa madda barsa wantoota akkasii beekumsi dandeettiin namaa sirran dabarsu tokko waaqayyo si gargaaree sirraan fachiise malee tokko namni galgala gaafa yeroo hundumaa ba'uun ulfaata. Galgala amma sa'aatii 5tti gaafa ba'uun ulfaata. Chaalenjiin biraa immoo jira ikoonomikaalii hojii guyyaa hojjetta mana sirreessaa keessatti ni ulfaata. Hojjettee teenisii namaa kireessitee guyyaatti birrii 1 gaafa tole immoo birrii 2 argatta. Lammaffaa firdiin sitti faradame abdii maalii jira. Ulfaata bakka
as deebi'uun ulfaataa achi deebi'uun ulfaataa garuu guyyaama eegee egaa waaqayyo kallattii siilaata yeroo sana kallattii ani argadhee mana sirreessaa jijjiirradhee gara jaatoo naqamteetti akka withdraw guutuuf ture wanti withdraw guutuuf jalqabe immoo akkan baradhee barumsa kiyya xumuruu naa ta'e jechuudha. Kanaaf inni keessa darbe waaquma na jajjabeesse ta'an immoo namooti na bira jiru turanii obboloota baay'een of biraa qaba ture namoonni mana sirreessaa keessa akka bakkee namoota bakkee miti sii dhimmu si gargaaru. Inni kaan shunkurtii saantima 30 hojjetee si gargaara. Inni kaan guyyaatti qarshii tokkoon qoraan falatee si gargaara. Na yaadadha namoonni hiriyooti abbootiin inni kaan birrii 2 inni kaan qarshii tokko inni kaan saantima 30 walitti nu buusanii mana sirreessaa naa jijjiiranii sun immoo gara yuunivarsiitii Wallaggaatti akka niiqee baradhuuf carraa naa bane. Dhumarra waggaa tokko booda immoo yakka sanarraa bilisa ba'ee waan hin ba'eef barumsa kiyyatti deebi'ee kanaaf gargaarsa waaqayyoo fi gargaarsa namootaati jechuun barbaada. Dr. Jineenus Fiqaaduu hojiiwwan qorannoo 100 ol hojjechuun badhaasaa fi beekamtiiwwan hedduu akka argate dubbata. Ammoo rakkoo keessa darberraa ka'ee barattoota yookiin immoo namoota duubaan dhufan kan rakkoo walfakkaataa keessa darbaa jiran gargaaruu irratti akka xiyyeeffatu akka isa taasise dubbata. Fuulduraafis xiyyeeffannoonsaa qorannoowwan hedduu hojjechuu fi hojii tola ooltummaa irratti akka ta'e ibseera. Qorannoo keessaa tokko wanta itti beekamtii argadhee keessaa bara 2023 kan Ethiopian Pharmaceutical Association Young Researcher of the Year jedhee gold medaalii badhaafameera. Hong Kongitti Bright Leading Future Scientist ka jedhu iskuulii koorraa badhaasa fudhadheera. Reach Outward ka jedhu badhaasa argadheera. Dabalataan immoo bara darbe UK irraa kan sport conference giraantii argadhee achirraa giraantii argadheera. Kanaaf lammaffaa immoo Global Young Scientist Summit irratti hirmaachuu koof certificate argadheera. Participant ta'u presenter ta'u kiyya. Kanaaf beekamtiiwwan argadhee badhaasa argadhee warreen kanadha. Hojiin ani gara fuulduraatti hojjechuu barbaadu inni guddaan tokko hojii riisarchii kiyyatti fufuun barbaada. Hojii riisarchii kiyya biyya keessas biyya alaa irrattis haa ta'u namoota duukaa kollaaboreet godhee riisarchii kiyyatti fufuu barbaada. Gara biraa immoo inni guddaan chaaritii qaba ture organizational chaaritii kan dhaabbata gargaarsaa bara 2019 irraa qabee ofishaalii akka biyyaatti certificate license ta'e kan generation for generation charity qaba ture. Yeroo xiqqoof sababa keezii na dhuunfaa na mudateen gargaarchitee ture. Charity sana expand godhee namoota deeggarsa hin qabne deeggaruu barbaada. Namoota gargaarsa hin qabne namoota daa'imman maatii hin qabne namoota akkasii waan narra ga'e nama sakaan rakka hin geenye waan hin barbaaduuf chaalenjiin ijoollummaa na mudate sakaan akka mudatu hin barbaaduuf namoota gargaaruu hin danda'u at least yoo nam tokko lafaa kaasee nam tokko immoo tokko kaasuu danda'a waan jedhuufi charity sana yoo danda'e itti fufuu barbaada. Kanaafidha inni guddaan waan hin qabu dhaloota gargaaruu. Isa rabbiin alaatenis beekumsa hin qabuun dhaloota barsiisuuf riisarchii hojjechuuf gara fuulduraatti kanadha yoo jiraanneef yoo waaqayyo jedheef. Egaan daawwattoota keenya bu'aa bayii Dr. Jineenus Fiqaaduu barreeffamaanis waan qopheessineef marsariitii keenya BBC News Afaan Oromoo kan jedhurraa dubbisuu hin dagatinaa jenna. Ammoo namoota yookiin immoo barattootas ta'uu danda'u beektotas ta'uu danda'u muuxannoo akkasii qaban kan irraa baratamu jettanii yaaddan akkasiniif dhiyeessinu barbaadan yoo jiraatan nu eeraa jenna. Waan nu daawwattaniif hedduu galatooma.